فركيت الجلا جرا ناجت تدوي والله بلوك سيقول دمجت ميوت وقول تاي منا قبان يودو تي ميكا كم تدوا أبان فرودو يعني نانجل شويو سيجمراني دكتور لطيف تلفون إيه أني إيه قلبين تي akka daa'imaati fayyaalettiidha isinii galee. Guyyaa bakka taaziyaatitti tamaamnatti bilbila, reediin bilbila, namni hundi laayivizii daawwatee namni natti hin daawwalle hin jiru. Ani wallaahi yoo jechuma lubbuu tiyya si fuudha jedhuun tokko amma isiin as baafte jaartii tiyya miila jalatti kufee kunoo nama 3,500 dalaalaa jira jaartii lammaffaa hin fuudha. Wallaahi kunoo takka jira tanaafin naa qaba. Isa biraati. Isa maariyyee maarree waggaa dheeraa naan jenne minaamin isiin jettu kana torbaan lama moo sadii yoo hin geennu dhiyoo kana anaa geemii taphataa jiru walitti dhufne. Gaafa dura walitti dhufne jechuudha. Akka baay'ee na dinqisiifattu, baay'ee na jaalattu, baay'ee na hordoftu, yoo namni suuraa kiyya galabbatu, ka seenaa fa'a galabbatu, na arrabsu, akka itti dhaga'amu bakka akka dinqisiifataa tokkotti natti himte gaafa dura wal baran. Bakka tun nama dhugumaan na jaalatu bakka akkuma bakka doktorma ofii jabeeffachuuf jedhee wal barannee maal jedhee kazaan geemii waliin taphannee deemte. Guyyaa lammataa ammallee turree waliin deebine. Geemii haa taphannu naa barreessaa turte. Ani barreeffamni an barreesse yoo waa'ee 2, 3, 4 taate ka jaalalaa miti. Achi guyyaa wayii leenca naa kennuu hedanii leenca lama naa kennuu hedanii itti nama taa'ee kootu jedhee taphan. Namichi leenca sii kenna jedhee ni nafe hin moo'adhe. Ol ka'ii jennaan jaarsa kiyya jala kanaa taaptaap naa godhaa jira akkamii ol ka'aa naan jette. San dura akka na jaalattu na dinqisiifattu yoo namni na arrabsu mataa na dhukkubu natti himte jaarsa jala jala jedhee miti. Hin qaanfadhe jechuun akka duraa shamarran haaraa yoo arge adabu jechuudha. Adabuu qaanfadhee anummaan dubartii dabbaa isii ilaaluu fedhu kun bakka xiqqoo achi deemi as deemi jedheeni maashaallah ati dheertudha jaarsallee yoo qabaatte baay'ee bareedudha gaafa duraa bakka ofiisii jaaladha jettee of na daffarsiiftee dhiira waraabessi tokko si galee yoo sangaan duraa taaf jedhe waraabessi duuba utaalee sarbaa sangaa kana gadi buta. Gaafa duraa si jaaladha naan jettee miire amma jaarsi keessi jala jira jedhee godhachuuf. Na jala jira taap godhaa jira naan jette taap godhaa jira. Hayyee ol ka'ii deemi gilee inni hin jirre onlaayinii hin jirre laayivii ta'een hojiin taphannaa jedheeni gidee akka carraa inni bakka hojii jiru biyyatti yoo wal agarre jedheen sanuu yookiin yoo hajjii dhufe suutatti jalaanaa hattaa jedhan yoo san taphumaaf jedheeni malee ka amma isiin koroleksii dhugaa of ajjeesaa minaamiitu kanaa miti dhalaa kaminuu jedhaa otoo moola laayivii irratti warra na hordofu argaa ooltanii nama kaminuu hattaa warra giiftii na kennu leenee marinee fiqir jaayitu moola warra hojii taphadhuu miti. Sinigalee hin beektan hundi keessanuyyuu. Achirraan guyyaa kaanii ira kun mucaan hiriyyaa kiyyaa as jala jira. Kolfaa jira. Na taphachiisuu hedaan hajjete dhuftee ammallee hayyee jennee hojii taphan. Tapha 2 moo 3 namoo achiise kun as jala jira hiriyyaan kiyya kolfaa jira as jala. Na taphannee makiinaa diimtuu kana waan akkasii kenneefi namoo yattee eegas neetworkii na baasu maal akka adda baane hin beeku nagayumaan adda baane. Ani laayif irrattu guyyaa 3 walitti dhufe. Kasaniin alaa lakkoofsa isiin eengaddaa mana hafarsoo citee kana ganama ciisu jira seene gizee an dhaqu. Shamarran kana onnaqi keessaa laaladhaa jedheen. Hafarsoon shamara kaan ol guura kaan ol kaasa mana keessa oofa hin taane gabbuusa tun doktoraan taate gaddarba. Isilleen dhufte jedhan. Ani kijiba namaan beeku booda nadhoon zabanaa maraatti hojii zayitii dhugdee koroksii dhugdee waan jeefte asii ajjeesen jedhan. Kunoo hafarsoon kana jechuudha eengadda ganama. Ana na dhukkubee ciisaa jira dabbarame beera kana ol guura mucaan bakka inni fiduun beeku waan akka isaatti beeran beeku babbareedaa kan ol kaati tun jaala qal'oo tun furdoo doktora kennaa taatu jira ol darba viidiyoo ima bana yoo inni barjeenuu addumaan banatameer gabbuus seenaan dhuftee lollaan gaddar seenaan akka seenne jedhan bakka maaliifi isii tan dura guyyaa 3 argee mire haara walaaluu qalbiin na barbaaddi waan ta'eef ni galee
change waan jedhamu tokko jira Ingiliffaan kaliifaan fa'aa hin beekani. Qalbiin harama dalaaluu fedhin seenaa hin beekaa seenaan galchiin gaddarbin fedhin seenaa gaddarbee haramu kana galcha mucaa. An taa'ee jala kanaa tababbareedu sagaleen bareeda giifti push godhaaf akka bara nama diyaaspoora kanatti leenca kennuu danda'u jira 500 kana push godhaaf kun osoo boo jedhee afarsoon kana jechuudha. Waan saniin alaa gisee achi amman afarsoo yaa deeme lakkoo sanaa ergite. Al lakkoositu seef hin godhan. Isinii galee. Kasaniirraa hafe jaartii namaatitti beeka. Rabbi na haadhiisu jedhaa jiraayyuu garaa kee keessatti kana hagana dhukkube kana ana biratti jaartiin namaa osoo hin bareeddii miidhuura dheeyni taate foon harre. Wallaahi yoo muta gursummeettii taate ta hiikamte taate tammootuu jaalallee walolte taate ta jaalallee qabne taate noo problem. Rakkoo miti. Hundi keessanuu hordoftoonni kiyyeen beektan. Jaartii namaa malee tajaarsa qabdu malee tajaarsa hin qabne yoo obboleessa kiyya naan jettu hangastii kiyyarraa iyyuu gaddarba. Maal abbaa keetii muudina irra qabata jedheeni. Kasanirraa hafe intaloo laayii biratti jaarsi kiyya kunoo taaptaaf naa godhaa jedhette mee beet aangilnoo doktorri guddaa waggaa 27 saba kanaa barate jana jana. Hin qabdi akka qabdu kakatteen natti himte. Yoo qabaatuu baattayyuu hin qaba eeganaan jettaan waan hin qaba jedhan tokko hin qabamatti beeka. Anan bitiin seenaa jaarsa qabdi bakka waan na jaalattu bakka carraa yaa'u gide jaarsi bara hin jirre fa'aa jalaan hatu yaada qabaadhitti jedheetuma gaafa ka yookiin anuyyuu Ameerikaa deema gaafa biyya galutti isillee dulloomte anillee dulloome waluun agarru akirateen naanneffannaa masjiidatti gallaa sila gide haraama dalilu hin jiru bammiloo tasfaanoo. Taffaa itti hormaaf jedhee malee ani amma waa'ee kororeksii dhuguu fi jaalala kiyyaan du'uu kana ani kitaaba akkanaa keessa hin jiru. Yoo mootu ka duutullee taate kun ani homaa quban qabu wanni an shawwadillee hin jiru. Yoo lakki an jaarsa hin qabu aslitti heerumuu qabaa hin jaaladhaa. Yoo asli dhibuu ajjeesa jette mootu akka jaartii qabu isileen hin beeyti sun hin beeytanii. Jaartii eeyyamsiisee jaartiin eshi bakka lubbuun intala kana intala oromootiin du'in ni fuudhi jette amma isiin suudii jirti arrifuu jira biyya baqaa jira birri duba jaartii lamaan horadhuun qabu amrufuuji gaafa rabbiin Ameerikaa Kanaadaa nageessatti achitti achi waamadhaa agarsi obsitee mana madamaa dalagattu akkasitti nu beellama lubbuu namaan balleessina. Ni komentii barreessuun danda'amu itti godhanii jiru. Okay, galatoomii doktora. Elaa waan tokkotu jira akka keessaanillee dhagayetti akka ammoo isin keessaan naan jettettillee duraan Kaayiroos jedhee waliin haasoynee mucaan sun jidduu keessa amrii rabbii fudhattee ani Kaayiroo sanuu sodaadhe minaamin waan jedhu wayiitu jira. Ana wajjin Kaayiroo dhufumo. Kaayiroo na bira dhufumo. Waan gastii isii No, waan gastii isiirra waan akkasii dubbattee keessaanillee ana kanaan jette kana gaafadhee waan kan lafatti dhaam jedheeni keessaa waliin dubbannee lakki qara fixannee dhaabii naan jette naan jechuudha. no. Keessan haasaya tokko dhimma namooma barreeffama geemii wajjin taphannaas wajjin taphachuu barbaada nama giiftii naa kennuu jira minaamin jedhu yoo taate malee Kaayiroo dhufa. Waa'ee Kaayiroo maqamaa walitti hin kaafne lakka. Sobuun haraama. Waa'ee wal jaalachuullee maqaa walitti hin kaafne. Kuni soba guddaa. Maanka lagi mahuni barat anti mankane simale berbera sila swata wan asgabawane arada sedangku wan asgabaw de berbera asgaba indesin tadawala kali etatani keterebe taya tata aureno ay katalem ko berbera uno ose tata وها جمر كوبايا لاي وها جمر دتتا كوبايا لاي جمر وها تنش كوبايا لاي وها تنش جمر دتتا ركلي كارتو البربري سبحان الله بقى تتا
استغفر الله وهان لا تطع الدنيا وهان جتني لا تطع وهان لا تطع لا إله إلا مالي رجبين نغنا غيرو فاميلي تاب تاب شلون متلوت مالنو ادرس شلون هو بوي بربرنو ينو تاب تاب جايز حرام والله العظيم استغفر الله نو تمنس لا إله إلا والله تطع ليش والله وبالله أنا ما جواك تطع حرام وش نكني كمفاني يا رب إن شاء الله دارني بالله لو أنت تبالو إن شاء الله والله يراك مارجن كريبي هنا والله اجلس والله يجرون لما الليس والله وبالله بربرني يجي بربرني أنت شاشة يا حبشة بربرني أنا لما جو اسمع تو حتى أرسل نبرر بانت كوش أكون عند عسيري تطلع أفر تطلع هاي سدس أغاني في كمفاني guys فلا comment no comment guys هاي سدس أغاني إيه كمفاني ملا في فاوند هذا يا نكرو جزي بيزي هذا كاتم comment سنة جابر كبر هذه BSYD guys flower flower guys سوي كاني سويش عندي أولاد سمن ميتا يا ربي إن شاء الله إن دزين كانزان فترة إن شاء الله كانزان تتاكي وتكمل يا ربي إن شاء الله إن دهن دزين يتقدر إن تقدر سوي تاي لانتي إن شاء الله عندي نقرأ يلم سوي كوا الله جيري كبر اللي والله guys,